Abbaa manaa kiyya akkana gadi jedhu jaallu akkana ol jedhee akka inni deemu barbaada jechuudha. Jaarsa kan ta'e gara tettee borciin baasin. Kunoo. Dhiirri wallaahi dhiirri dubartiin haati mana tante osoo ati lubbuun jirtu borcii baaftu tuffii sii qabdu jechuudha. Situ dayyuus. Akkamitti haati mana tante odoo sii waliin ciiftu borcii baafti. Hin duute ati. Amma asli kana yoo laaltan haati seenaa wallaa sheeppanyaa ajaa'ibaati. Takka borcii takka hin qabdu. Qirsiin gamaa gamanaa kun sheeppiin gamaa gamanaa kun ka ajaa'ibaa kana jechuudha. Maashaallah akkasii jechuudha. Miskiintichi kiyya hirriba keessa ol ka'ee jedhu dunquqqaayaatu maan akkuma jaarsaa jechuudha. Dagalee madhaatee ka'ee achiin gaddeebee rafaa jechuudha. Isiin illee achuma kaatee deemtee kushiina dhattee ruuziidhaa fi lukkuu kana qaxaaqqaxattee deebanii rafan. Hin jiru jechuudha. Wadde wallahi billahi. Hadiisu sahii oofi mee osoo yaadin nafaartite oofi. Wallah oofi miira keessa galee waan turu cufi leenca kenniif kenna godhana oofi rubbu. Ana fakkeenya godhu gorti mammadoo mataa qulfi oofi. Hin jiru bar akkamitti jaartiin teessan uduu sigila jirtu borcii baafti. Kana bar. Bakka hin borcii baafti. Inni borcii baafte isiin borcii baafte. Waa xiqqoo wanna jennaan kun akka nama goodda bahee jechuudha. Tullu diimtuu. Yoo godhuu dadhabe itti nyakkisu akka itti jira. Tullu diimtuu tana baheetitti jedha. Dawallee himiif kaa yoo sirriitti godhuu dadhabde itti nyakkisi yeen akka yaaddooftee huqqattu. Ka akkasii bar. Hayi. Nyakkisuun eessaa oolaa yookaan akkasii isitu nyakkisa bar. Kan akkasii isitu nyakkisa. Kan akkasii san inni ofii danda'e nyakkisuumi isitu nyakkisa jechuudha. Eessa nyakkisa kamaal dalagaa jiru nyakkisa bar. Yoo waan gaarii godhaa jiraate nyakkisa. Isitu nyakkiftee inni gadi ol dhumatee jidduu tanatti furdata. Akka waan hudduu guduunfatee nyaatee duuba kanaan hudduun qabu akkana jira kuno. Dhiirri miila qaqal'ootii fi garaa guddaa hota hudduun qabne maali? Ukkoosan bar jechuun gizee nyaatu jechuudha gammachuun qabu miti bar namni yoo jaartii ofii gammachiise gammachuun waa nyaata hudduu guduunfatee nyaata akkana wanna dhee taa'ee. Kiyya miilli furda aga inni gahu argite goobati daba. Wallah billah asliin kun amma rabbi waa hunda numa kenne waa hunda. Asin dura gaafadhe jaartiin tante akkamiin borcii baasuu didde mashallaatti seenaa borcii qabdu na tashinaan jedhe hindoo enaan jedhe jaartiin tiyya borcii baaftu na jedhetti. Hindoo enaan jedhe akkamitti jaartiin tiyya borcii baafte na jedhetti. Akkana dhiirri jechuudha qoftoon jechuudha. Maal gootaati jaarsaa inshaallah ka cinaachirra ciifte irratti kaleessallee cinaachuma san irra jirta haddallee cinaachuma san irra jirta borullee cinaachuma san irra jirta. Gaafkaan isiini ulfa ji'a sadii garaa qabdiidhaaf borcii ji'a torbaa garaa qabdii hin beektu jechuudha. Ifaa dhaamsitanii dalgatti waliin godhinaa isin istaayilii garaagaraatti waliin kennaa cinaachisee galee bada jazbaawwan. Wallahi dalgan ciisinaa faaraan kunniin warra ifaa dhaamsee dalga ciisuus isin gorsaarte isin galumane ittiin. Galgala ruuzii nyaattee waliin hin rafin. Galgala timira. Dayyuu sitti dhageeffadhu. Timira loozii aanan. Ammas jechuudha damma. Walitti daakiiti obaasi. Galgala daddaafi obaasi. Lukasaa kana qaama isaa kana susukkuumi. Haa gaddidiriirfatu miisaajii goggodhiiti raffisi. Yoo dhiira yoo jala deeman dhiirri namarratti korraati. Dhiira yoo kokkoonyi kas barbaadanii jala kokkoonyi. Abiitti dhiiraaf saalli maatii takka waan itti qican keessaa qicatan itti madiisa kana beeku maata. Ammoo jechuudha akkasi kunuunsitanii ganamallee qursii irratti akkasitti babbadati. Dhiira saali maatii baankiin waan keessa kaatte keessaa fudhatta. Amma baankii keessaa birrii qabate xaqxaq gootee baasuu hin dandeettaa? Hin jiru kaa'eessa jireessaa keessaa baafta. Akkas itti qiccee keessaa qican. Galgala sa'aatii sadiitti itti qiccee keessaa qicadhu ganama osoo subii jedhan kan keessaa qicadhu. Wallaa ittiin dhiisin maaliif jennaan guutee gabbahee gara biraatti hobobsa. Ansani wannan jibbu. Itti aartee jechuudha qoffeetti dhaabaa hin jedhaa jaarsa kan osoo waliin argin guyyaa sadii gabbahee alarra fixee dhufaa jechuudha waan ati mana keessa itti qoccee. Tamisaa itti qicce asraa keessaa qicadhu ta'a asraa itti qicce galgala keessaa qicadhu galgala itti qicce harkan keessaa buusi. Itti qicci keessaa qicci. Dhufuun akka qicatta waan haati seenaa hambifte wayitu yaatti koo. Deefa mana waliin.
Gaaf jettanii warri haadha faaxeetti ergitu malee jettanii natti dhiyaatu. Haati faaxeedhaa waa himaa jirti rabbi jedhi fi naanyee akkuma galteene. Waan haadha seenaan irraa hafte jedhaa laala gidee amma misaa nyaachiftee buna obaaftee keessaa qicatanii shaaworii seenee dhufe. Dhugaa jettee wallaa jiidhaa kunoo. Amma laal jiidhaa laal mataan jiidha laal haati seenaan amma akkasii bar ganama subii biraa kaati waan subii itti kennite otoo subii hin gahin keessaa buufatti. Amma asraa misaa nyaatanii kanaan buna dhaabdee wallaahi buna dhaabdee hixaana kana aarsitee ladda deddeemtee luka kana rafaatee quba guddaa kana tuttuttee minamina jejjettee achuma kootumee surree takkas kan jedhaan akka waan surreen bakka jirtu hin beekne bar gizee nama achi jiru jechuudha kootumee surree takkas kan jedhaan surree kennu Kiyyaan koo lubbuu sira leecha sii kennan jenne kiyya ulfaanaa dhufeen si dhabee bara bifti. Diyaasbooraa takka wal jaalanne leenca sii kenna jettee guyyaa mitiin naa kennu dubbee maa habibti. Habibi diyaasbooraan jaalatiin akkana illee jettee. Ila kiyya seenaa dalage amma dhungoo san abbaa jaa kenni gifti galaarii guuti lubbu kenni. Asiyaayu dammatti haasayaan jire. Gifti galaarii ababaa godhama di abutama kennuun gifti galaarii guutame. Dhiirri dhugaa jette haadha faata jedhee puushina godhu jiru dubartiin dhugaa jette jettee puushina godhu jiru kan mana kiyyaa ammoo kolfuu bicha kolfuma qofa kolfuu qofa viidiyoo waraabbachuu qofa. Abdan kenna gifti galaarii takka jenna yalla. Gubadhee isin Ababaa afurtama. Ababaa afurtama. na gubdan. Lubbuu amisiyu. Ati lubbuu jinnii maaliin jedhin na bira teettee. Diyaasbooraa wal jaalanne wallaahi beeytu ati. Abbaa fi yaadadhu qabi. Ababaa afurtama namni tokko ababaa afurtama kiyyoo ati immoo eega kiisiin eegalte kiisiin Wallaahi waraabaa taabiti. Habbaa baay'ee si gaafata kaabannaati isheen qonjoo torban lafa firii torba qofa kenne bifti. Seenaa dala eegala torban irraa si yaadadha. Leenca sii kennaa. Aboo leenca mi ababaa afurtama kenna. Doonaatii kana naa guutaa namni tokko otoo ta'e aslii hin guutin doonaatii kana naa guutaa. Haftee koo naa guuti. Naa guutan yana amma eega aslii yoos biran tarin. Giftariiti yaa akka itti kennan hin beektu ani kiizingii kenni jennaan wannoo kenne ta'e san irree onnetti deebite. Argitee odoo adda Lubbuu taman duraa san kenni san. San kenni nam waan ni san abbaa torbaa. Leeyoon jabaadhu miira keessa galii doonaatii abbaa digdamaa tana guuti. Indee namni askaayiroo keessa taa'ee giftara kiyya taa'aa jira namni. Nuti ababaa afurtamaa nama kennu dhabne. Ruqiyyaa Habibti! Yana innan! Ababaa afurtama namni qabu hin jiru gifti galaarii takka lama jenna ababaa afurtama. Wallaahi haati faatee ulfaa akka abjuu keetii rabbinaa haa godhu. Qooyaa asirra isin kaa. Ina kun ababaa afurtamni kun okareen jala kan. Namni tokko Abjuu keetii rabbinaa haa godhu. Guys, let's go. ababaa firii takka takkaa tana bar firii afurtama. Wiini shan qabarraa funa Nama jabaadha. nama kuma lamaaf dhibba sadii jirtani. Eeywa. Irraa funa jabaadha wiini. Akkana thank you so much Yaasin akkana isin. Wiini irraa funa jabaadha hundi keessaniyyuu. Gizee sadi akkana tuttuqa. Achi booda geemii lamaaf sadiin booda wanno seenna. Kottu bahii mareeti naga. Jillit. Family let's go let's go let's go. Ijoollee aslii bira kutuu qabna malee nu bira kutuu hin qabdu ababaa afur guutaa. Ababaa afur habibochee fiqirochee maarochee ababaa afur duungee. Doonaatii. Yaa Rabbi ijoolleen tiyya wallaahi guutuun beene malee tokko faa. Keebeeki lama jenne kaa mee ati onnee qabdaa na durtiin argita. Lama jenne nuti amma. Family naa guutaa doonaatii abbaa digdama. Doonaatii abbaa digdama naa guutaa. Family nama hin qabu nama kuma meeqa kana keessa arashee miidha wallaa billaahi. Doonaatii jedhe bar doonaatii naa kennaa. Doonaatii abbaa digdama. A'uuzu billaahi. Makkafafa yaa hiyyeessaati manni kiyya kun wallaa billaahi. Makkafafa yaa hiyyeessaa. Makkafafa yaa hiyyeessaati manni kiyya. Ara guys double. Leon kee thank you galatoon naadhiis. Jabaadhu kumaa koo jabaadhu. Ay jidduun tabiraa eegalte yaa kumaa kiyya silaa isii manaa kennu qabda. Doonaati manaa kenni kumaayyee. Doonaati manaa kennu. Habbaa 10 tu si hafe kumaa doonaatiin habbaa 10. Laazim nama tokko guutuu qaba.
Simalee naman qaba nama simalee hin qabne doorsisi akkana kun bar obboleessa jechuun akkana bar asirra qaba fooloo naa godhaani isaan sadiin iyyuu asirra qabaati fooloo naa godhaani asirra qaba fooloo naa godhaani isaan sadiin iyyuu warra isaan fooloo gootan fooloo sinii deebisa asirra qabaati. Talalle himmonalle tappi gora ori kun. Nammootan. Ruqiyaan fooloo naa godhaa kebeekii fooloo naa godhaa. Yeroo sadi iskireen bilbila akkana tuttuqa noogolchi jira. Taap godhi ani shaa baalee jedhee baaleen maqaa nyaatte gowwa dhiirri baalee gowwaan hin jirtu. Nagalchi jedhee eessa si galcha? Wallaa bilaa namni maqaa baalee qabatee gowwaa ta'uu dudda dhukkubaadha. Maqaa baalee takka qofaaf. Ayyaata zeeginnata jijjiirata. Sadii taakifti gaalaarinki. Guys, wal gargaara bannataችሁ taap godha. Wal gargaara gadheen akka nu daffarre. Yeroo sadi taap godha bira ga'uu genne. Ara bira ni genna gizee sadi guys. Yeroo sadi takka lama sadi. Habibti nuti afur hin baane afur. Ana bira buma jira amshi. Yoo malqiyaama nu dhaqqabdu. Yoo ujoolleen keetiin bar. Ujoolleen kee midhaan nyaachuu qofaan nama du'e caalani. Urjii koo habibti. Ruqiyyaa kiyya. Yereennat. Rabbi sin hamil keetu. Thank you so much. Thank you. Dhugaadha uummanni jedheen nama jaallatani. Sadiyaas booraa sun. Aftee koo thank you galatoom. Lubbu. Bannataችሁ jabaata wal gargaara. Kiyya seenaa kiisinkii sana abbaa jaa qofa sefe habibti ati. Jaarsi manatti galuun oolu dalagarraa wayineennaat. Rakkoon diyaasbooraa jaarsa qabduu sanoom osfaana kana hundisii boqonnaa dhamee kun olool jedhe. Kiyya your husband come in the house. Hundisii wannoo hin deemne hin sobdi. Osfaana moo takkaawduwa. Jana na sila kama na kani tankana kiwi ilef jalqaba na kani haftee kiyya galatom Leon thank you. Tokkee thank you galatom. Dunge habibi. Adabbii tokko fa'a. Maali takka duwwaa ta'an adabbiin tokko fa'a malee. Simooya ka amma simooya waan ta'eef. Maali inshallah asbanna mooya ani mooyu maaltu beeka waan waaqa. Ammumaa akka angoota ta'e nan faarsine. Hadiisni kee kun akkasii harkaa waliin dhoofne. Deemachi hadiisa maaliiti? Tirippilii wal gargaara faamilii. Wanna tachi triple guys wal gargaara triple. Wanni akka trippilii nu fayyadu jiru guys. Shantaana biraa ol fagaanna abdii kutatti. Guys wanni akka trippilii nu fayyadu jiru trippilii kana keessatti seeppii takka akka fayyadama. Sadiin wal gargaara hayyee. Sadiin wal gargaara tokko duwwaa. Sadiin. Ara wal gargaara. Kaya dabbii fudhu. Wiinii jaha qaba. Inshallah. Eka wiinii jaha qaba. Bar nuti moo malee nu moo hin jiru asran. Okay rakkoon qaba. Tapi gora nu moo waddi. Wiinii jaha qabna. Family waan biraa naan godhina. Qimamoota tiyya waan biraa naan godhina. Yeroo sadi qofa akkana naa tuttuqaa. Ruqiyyaa fooloo naa godha. Urjiyyee fooloo naa godha. Gizee sadi qofa Amma namni kennitan koofiyaa kenna. Gifti gaalaarii kenni sadi qofa. Waan biraa sadaraan bara yeroo sadi qofa taap godhi dhiisa achiin gara kaan. Yeroo sadi bicha. Amartii tiyya sanii miti. Mami mana madam wala qorgin bar jenna namoo taaptaabii qofaan kuma sadi fideeti moo. Deem qorgin barii maal jettaa miti. Urjii onnee kenni onnee habbaa kudhan. Dhageeffadha shamarran mana kanaa qofti dhageeffadha. Shamarran mana kanaa qofti dhageeffadha. Maalummaa keessan haati faaxee haa bartu kullu qimamii mana madam wala qorgin bar. Warri harki keessan jiidhallee shiita. Ababaa sagal guuta qorgin bariin isaa abadda ababaa sagal guuta isin. Ababaa sagal family. Abaaboo sagal. Ababaa sagal. Okay, amma wal gargaara bannaatachu wal gargaara amma wal gargaara. Ara guys wal gargaara guys family wal gargaara. Habibi kiyya galatoom thank you ulfaadhu wanni ati yaadde hundi siifaa guutte wallahi billahi no have word for you thank you ulfaadhu mataa wal qabadhu gaafa namni gadi ta'e tante olaa taatu. Ara guys wal gargaara narra duulaa jiranii na balleessuudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa jiranii wal gargaara isa bichatti ilaalinaa guys wal gargaara isa bichatti ilaalinaa diimannaa tachu wal gargaara ara wal gargaara isa bichatti ilaalinaa guys wal gargaara kuma sagaliin bayanii isa bichatti ilaalinaati nama lama qofatti illee shilaaltu
you send the gift, if you give me gift, give me kissing. Nothing. Thank you gift gallery na go to la ilaha illallah. Me amma manigani kara so kissing kila matati turte bar. Hikora kora ni English be ku diaspora na Bannatachu warri nagela jirtan. Nama meeqa nagela jira. Mee yeroo sadi qofa taaftamnaa godha. Kisee sadi qofa. Isin rakkisa yeroo sadi. Namni kuma takka jirtan kun yeroo sadi qofa taaftamnaa godha. Kisee sadi qofa. Yeroo sadi. Qotta baay'ee maali daytoon zarii ta'ee haa booyani. Ni uci. Kisee sadi guys. Kisee sadi. Kisee sadi never give up. Wallahi abdiin kutannu guys. Abadan abdiin kutannu rabbi jira. Abdiin kutannu. Doktori Gilaabin qabnu guys. Gilaabin qabnu. Yani ta kissing sa. Gilaabin qabnu. Tokkee gilaabin qabnu. Ingiliffa barreessa as jalatti hin beekti mucattiin afaan Oromoo dagatte. Gilaabin qabnu guys. Ingiliffa barreessa. Osfaanaa it is done. Osfaanaan kaleessa Gilaabin qabnu. Kalee dhumate horii. Starbucks si affeera jedhee si dhabe bar VIP teetteeti. Ani hiyyeessa biyya baqaa jira dhufe waan ta'eef duubanna teessise. Yaa. Ingiliffaan akkaataa itti takkiisingii san kennan baratan hundisaa Osfaanaa it is done jedhama. Katakka Ameerikaan dhaqin zarii Ameerikaan qabne hundannaa barreessaara. Urjiin eshi achi jirti. Eshi haa ta'u. Haa ta'u. Yaa kiwiin adileesh tirippilii keessan naan kennite waan naa kennite tana mi'amma. Kan adabame maal qabdii si kennite miskiinni akka ta'eeti. Tanashi. Imadhu guys bannatachu yoo waan biraallee dhabne ammoo yetamuu nan gubu wiinii tana haa balleessinu bannatachu. Sun gaafa dubrummaa kiyya dhuftee balleesse wiinii balleessa. Adabbii tokkoffaa. Baallaa wal gargaara. Sirba wannoo san itti banattee reacting kaatee shubbiftee akka nama jaalala kiyyaan gubate nan shakkiin jettee nan shakkiin maaloo jettee naa sirbita. Yalla. Biyyee nyaatta. Yalla. Bakka kabaree na farsoni jaalala beeka kaya bifti. Davi. Kamiin. Ati namitti mataan fakkaata yoo sababaa kee sirba san jaaladhe. Namitti guddaa dhiyoo kana nan shakkiin maaloo sirba baase dheengadda guyyaa sayidu. Asaanti. Okay. Ishi ta'u godha guys kalaas. Okay. Tokkoffaa san lammaffaa. Lammaffaa quci bidiggi 500. Ay, bobolesa kiyya bar ganama galgal ispoortii deemu jira bar. Kas ispoortii asalxaanyii keeti. Sadaffaa kolgeetii ija dibata. Arfaffaa walau kaana osoo diqaalalee taate osoo sirraan dhalle rabbinan ajjeesinii jette yeroo kuran. Nama biraatti waadaa gale ka odoo sirraan dhalle rabbinan ajjeesin jedhee dheengaddi matana waadaa. Qixaatidha waadaa galtee galuu baattee dantaa keessuun. Tola baay'ee. Diqaalaa nama meeqarraa dhalee guddisanii rabbi jedhiiti. Ani yoo warratti ergadhu jette halaala leensi fuudha yoo didde jechuudha. Laa hin fedhan amma isa nama saniini diqaala mallee taatu rabbiin ilmoo sirraan haa argachiisu innee akkasitti okeedhee waadaa walii galle. Adabbii fudha jedhee abbaa irraa dhaluu barbaadu si beeka maara kanneen. Minyooti kenna galladhe malee minyooti keeti miti ko. Eenyuun kakattee jedhaa carraan irra qabame. Yadda. Kalaas okee. Guys sirba qaxxaamaa fi bannaataa jechuudha akka nama achiisa arbidha. Garaa naa hidhadhaas akka nama achiisa. Kayyaan yoo namoota waliin gubu hin adabamta. Sirbi. Rakkoon qaba. Yalla kaydama. Maali surreen ta'aa jirta? Kawulkawuu didduuf. Ma surree no surree danaa jaakiyyaa miti surreen. Guys qo'ata haadhumu kun dabiliin kun haadhumu dabiliin. Ababaala madeemi tara namni lamaayyuu kenna. Dabiliin kun guutuu qoyyallaa sirba banaa faamilii wal gargaaraa birabbeedha. Abdiin kutatina rabbi jira wal gargaara. Rabbi jira abdiin kutatina wal gargaara. Wal gargaara faamilii. Mucattiin eessara isa abbaa jahafe jennaan. Guys double. Ya Rabbi kiyaa guutaa. Double. Kiyaa this gift send this gift. Guys double. This. Wal gargaara akka kuma sadi bira ultara. Double. Guys double. Queen, I love you. No, eban enu dursan wini tolba qabna bannata achi wal gargaara wudochi. Wal gargaara dabiliya. Guys bannata achi. Ala dabiliya wal gargaara ta'u. Namni biroon jiru guys wal gargaara. Ijoollee kiyya. Rakkoon ijoollee kiyyaa injifannoo ofii eeggatuun beekanii bara. Wal gargaara kumaa iyyee galatoom ulfaadhu dhiiga kiyya.
Omamiti lubbu kaysir omamiti. Gilaabii namni argatan jiru urjii sitti xiqqaata gootitti tenna omamiti. Leencatti mala yookumni lama dhibba afur keessa jirti ka idannas sitti xiqqaata. Wal gargaara gaayis rabbeedhaati kuma shan nagalcha wal gargaara. Abshir. Rabbeedhi asli nazzullumin. Wallahi kuma lama fi dhibba 955 argattare. Fuudhi asli. Family undu kesan tapi kora come back agonu. We need come back. Namni kuma afuri azir tu kundu kena kimani mana madam bannas yele ko jo rabbin jar sana gazi akenu ka jar ta kabdu jar ta keti fi afan ke afan qur'an ha gor kitab ta kuma ki ya habibi yalla habibti hena tapi kora undu ke why كانكتي وايد دونجي ربي هذا يلا حبيبتي تابي قول وان كسلمان يعني علم والغرغره كان باغونا والغرغره فاميلي تريبري كان والغرغره تريتي تابي قول انا كون داكم ممبر تاي كوبلينك تريبل نكم يلا نتربنا تاچو تريبل غاز يوسف تريبل غاز تريبل دمنكم افريكو يرون دنيكم تريبل كوم غرالم تو كوم تاب غونا هنن جفن يلا حبيبي وجه ترتيب ما كمنا كم شيء دورنا تاب غونا يرو سادي داج جزء سادي ثانك يو قلتهم فاميلي يرو سادي فاميلي شو وداك كومبليك شير ريبورت دايس نمنا دونغا تو كامي دبا مكيسين كده حبا سدنا كنا انقر جلقبه ما دالارين تيا كيسين كده غوتي اما مالتاتن جارتي برجرا بود سلونغا تا کوئی كده دلغاده ممبري تاون together tapi gora nakabi والله تابين تسن محمد لنگر جيلان ثانك يو قول توما والله وري تابتم نغرارت نوسين ilma با تو كيچا ثانك يو والله وري تابتا غدا جرتن جچن سينيشن كاو مادا let's go سادي غاز يرو سادي غيزه سادي ايوه اي وادانا بردا